Maarqos Namni magaalaa galee iddoon injoo balla ammasin ta'uu balla akkam magaalaa nagaa jeetuma No, you know what? When what he say? You know what? I'm trying to see like as town barbar so dinde ka to kodema mucha so sode kararra kae mali amma karan su karana miti gaba da gala jiru isani da farita ani daqiqa mashalli sekendi mashalli ta to jirani magatta male bakati goda mu miti wannan kashi so kana hayye endo photo kana kaase namni suura kana kaase isa jira exactly wantichi ittumaan aadaa oromoo agarsiisu akkasi dur namni akkas ol godhachuun malee dhuguma jarri kun wal dhungataa jiru jechuun dandeessaa? No, they not. Tokkoffaa karaa ilaali. Ajab yaa Maarqos kiyya dhageeffadhu amma ani akkinatti fakkaate beeka nama suuraa kana kaase abbaan girgirii maal jedha eenyu suuraa kana kaasee jedha namni kun halaalarraa kabadeedhaan deemedha suuraa jaraa kaasuu miti osoo nasbee jaraatti fuudhanii deemanii yeroo kana jedhuuf quban qabdu fakkeenya amma miciyyoon tun dhugaa rabbi dhageeffadha muciyyoon tun akkisiin itti ta'an kun akka nama gartee suuraa ka'uudhaaf ta'anii mee miila mucaa bakka jirtu laala isii ammoo akka itti teettee mee laala akka nama abadda bakka kana hin kaane laal gurbaan akka inni itti hudhee itti qabe gartee ammoo osoo waraanni fedhe dhufeeti isii irraa buqqisuu hin danda'amu gurbaa kana hudhee akka itti harka morma jala deebisee mormi isaa hotan harki isaa kun eessa jira ammoo muciyyoon diriirfattee teesse miilli isaa tokko garana jira tokko eessa akka jiru beeytanii sirriitti qajeelcha gadi fageessa laala anjee barreeffuun jee bala dukun isaa cira jiraan jee bala sitti mee bala Oman taane mucaaleen jaalala ibsataa jiranii waan jaalalaaf wanni wal bira taa'an. mee shamarrolee haa dubbatu shamarrolee chaansi kenname please shamarrolee haa dubbatu Maarqos yerti dadhabne nuti asoo Dhagaa mi'am waasin jedha mucayyoon tun jaalallee isaa waliin taa'aa jirti mi'ama maaltu badeeme waan hin ajandaa godhatanii. Zambiilli kun maal as keessa zambii amma wal quba karra kan zambiila irraa haasoo jira malee isa lama galaa jirti mucayyoon gabaa galaa jirti namoonni osoo karaa deemu bakka kan jaalallee isaati itti dhufe ufitti qabee waliin taa'e boqoo dhungate wanni biraa maali kunoo shaantaa suuqattee deemti kan karaarra kaawwatte homaa dalagaan jira. Normal. Namni wal jaalatu jechuudha bakka kamittuu yoo walitti dhufe meeshaa harkaa qabu isaan lafa kaayee bakka wal bira taa'ee waliin haasa'e jaalala hin beektamu akkam. Qoy urjii baaleetti rakkoo qabdu dhageeffadhu amma fakkeenya nuti waan biraan jenne dhageeffadhu amma wanti nuti ilaaluu qabnu amma ijoolleen kun bakkeen jarri taa'aa jirtu kun eegisa lammaffaa ammoo harakaan isaan itti taa'aa jiran kun amma fakkeenya warri hin dabarsine hin jiru amma fakkeenya namas keessaa gaafannaan namni tokko lama waan kana sirriitti dubbatanii jiran anillee waan akkasii san dabarsee jira hin sobina hundi keessan waan akkasii san dabarsee amma boona abbaa girrigirri ijoollee Ameerikaa tachi guddate beekus dhabuu danda'a ka isaan beekan kanaa miti ka isaanillee gosa biraa beekanii jechuudha kun amma baadiyyaa keessa ni jira moo hin jiru? Injir magaalaa baadiyyaallee ni jira. Ati waan kana hojjettee bira darbite? Bira darbee maa hojjedhe? Akkasitti akkanatti gaafa inni hudhee akkasii huccuucee ofitti si qabee miila takka fuudhee garanarra dabarsee akkasitti gartee akkas jedhe booda akkami kaatanii bakka sanii deemtan? Akkasumatti kaanee deemna kan wal ammannee wal dhunganneetuma wal biraa deemna shunu maaltu jiraree wanni bira? Maal keessa waan bira? Amma gaafa kana inni waa kadhatu faatu jira. Waan kadhatu san ni milkaa'u. Boona laal dhageeffadhu wanni ati beekuu qabdu. Yeroo ammaatiif yeroon duraanii tokkoo miti. Wanni isin beekuu qabdan. Yeroo na shaashaalee jira. Yeroo duraanii waa balleessuu dhiisi ilmi dhiiraa tokko waan akkanaan dubbatu. Si gala? Waan akkam. Waan amma isin yaaddan kana hin jiru duraan. Amma garuu namni akkana wal hammatee waliin taa'u kun daqiiqama takka miira keessa wal galchaa waa balleessanii kalaas. Kan duraanii nyaateen dhugu jechuun moo hin qabu? Kan duraanii kabajatu jira. Wal kabajaa wal saalfata si galee. Naamusa jira duraan. Akka ammaa kanaa miti. Amma dhuguma rabbii jettee waan kana dabarsee jira jettee la dhageeffadhu urjii. Waan kana dabarsee jira jette. Amma dhuguma rabbiititti mucaan kun akkasitti ofitti qabee miila isaa kana bakka jirtu hin agartaan garuu. Hin agartamu waan garuu. Ufin na qabu bichaayyuu miti boona waan ati beekuu qabdu. Hai. Walirra ni jira habibi. Ifeechin. Walirra ni jira. Maali agarreef moo maali?
Allahu akbar. Hayyaa ta'u warri mana keessa jirtan yaada dha galma baga nagaan dhufte. Akka nagaan nuyi damboona. Nagumaami. beekuu qabdanii yeroo ammaatiif yeroo duraanii Nagaa tokko wanti miti. kun Amma ta'aa irraa jiru haasaan agartee duranii jirta. ilaalaa sana yeroo durii kabajaa fi jaalala naamusa Eeshiyaa ta'e jira. Awurooppaa ta'e Dubartiin Oromiyaa takka yoo waa keessallee taate namicha santu fuudhee wayituma san deema yoo waan tokko irratti raawwate. Akka ammaa kana shaararaan nama gatanii hin deeman itti galee. Eessa fida fuudhee? Hin fuudha ka namni tokko yoo nama jaalate jechuudha wanni wal jaalataniif yookaan bakka ka amma afaan nan baasin akka miidiyaarra jira. Lafti si Hayyaa ta'u walaa zambeelli kun hojii fi nyaatu zambeelli kun. jiru no Zambeeliin kun bari ciddi hedduu qabaa bibi. lafti si hafu. Bismillah. Kikee kan fa'aa qabame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa shankoora as keessaa nyaatan, yaa muutii as keessaa nyaatan, yaa burtukaana as keessaa nyaatan. Maasin hin jiree sinii mare. Burtukaan jaalala hojjetanii. Mee burtukaana sana eenyu bita? Muuzii sana eenyu bita? Duraa fi duraa. Sanii bita kaa shamara bita eenyu bitaree dhiiratu bita. Eessaa fuutee bitti birrii sana? Jaalallee ofii waan hin goonetu jira boona. Maal goota Eessaa fuuti birrii sana? hin qabdi kaa. Eessaa maal dalagattee qabdi? Isiinu baadiyyaa galti buna nuu biti jedhanii gaafatti kennan tana soogiddaan biti tana bunaan biti jedhanii itti kennanii mee birrii sana eessaa fuuti? Dalagattee hin qabdu dhugaa rabbi mee muuzii kana situ bita burtukaana kana si bita yoo jenne eessaa fuuti isiin birrii sana? Manaatti kan namoota waa gurguru jira wama gurgurtu san keessaa ka jaalallee ofiiti shankoora birrii takkaati birrii lama dadhabdiire hayi. Midhaan hattee gurgurtii ay jaalalli wallaahi ladin durmarraa bar jaalalli kun yaaki waan inni nama goone qabu. Midhaan hattee gurgurtii. Koskii qabdi waan nagadeetu qabdi. Midhaan hattee gurgurteetti Gabaa daldalti si galee birrii qabdi maatii walitti birrii qabdi shamarran. Birri jaalallee ofiitti wayiin bittu hundaaf du'amma nama maatii wayiin biti yeeni itti kenne fa'aa keessaa bittiin isiini. Hundaaf du'amee kan yaadachiiftan. amma bar ijoollee aadaa midhaan keenya akkasii manaa dhume. Wallaahi marabdii waa qabu. Qabaateen deemu calla akkasi quba qabaadhaa ka. Muhammadoo miskiin irraa yoo Midhaan hattee mee warri waan kanarraa muuxannoo qabdan dhugaa rabbi finfinnee weelkaan baga nagaan dhufu. Alla girriin baay'ate uummata akka toltuu darkitanii. Ani wanti jedhu boona warri amma akkanatti taa'u kun ardii Oromiyaa dhiisi gaafa biyyaa ba'ellee warri shamarran harka itti kennaa jirtu warra. Hamman qabu gosa gara garaatiin jira gosa adda addaatiin tokko akkaataan shamarran itti argattu namoota jara beeku keessatti mucattiin takka gaafa midhaan maatiin isaanii dhahee oomishni galuudhaa ka'u fuutee mucayyoo ollaa bira fiddii ta'u ollallee isii bira fiddi gaafa maatii isaanii ittiin gowwoomsan ebalutu natti fidatee maatii dhoysitoo itti tuunillee akkasumatti gaaf kana jarri maatii ittiin qarqaaruu osoo hin taane fireen dima kana akka cabanii tokkolanii san waan akka karmeellaa waan akka shankooraa kana waan feete dagattee dhaamsaatitti dhaamte kan fireendii kanan dagattu namoota akka mucayyoo nama jette tanatti akka urjiin baalee jettetti akka cabanii tokkolaniidha fireendii ofiitii oma qabatte harkatti qabattee galti akkasumas immoo akkanumatti ammoo osoo lukkuu wayii qabattee magaalaa baate osoo akka carraatti dhayitee irraa bituu bira geette lukkuun sun osoo duute isin odeeffannoon qabdu gaafa fireendii bira deemtu sababni maaliif
Lukku namoota beekaa akkanumatti ilaale. Lukkuun kunoo duutuudhaaf yoo jedhanii nyaata qophaa'eedha jette. Nyaata qophaa'eedha jettee duutu barbaaddattee deemti. Sababa jaalala kana. Wanti itti madaalamu hin jiru dhugaadha. Wanti isaa madaalamu hin jiru. Nama beeku. Kanarraa wanti barannu mootu shamarran akkuma mucayyoon jettetti jaalalti iddoon filatudha. Bakka gaarii jiraatte bakka hamaa jiraatte jaalalaaf bakki murtaa'aa miti abbaa santu murtaa'aadha malee. Jala santu qophii fi qophaa'uu qaba malee bosona keessa teette namoota bira teette hin argan. Amma namoonni jara kana argaa ture. Maatiin osoo jarri tun bakka kanaan ka'in maatii isaanii iyyannoon qaqqabee jira. Oye galma waan akkan si gaafadhe amma ila asirratti galma dhugaa dhageeffadhu. Amma ijoolleen maal naan jechaa turan beekta amman ijoolleen tuni dhugaa bakka kanan teenne harakaataa godhuudhaaf suuraa ka'uuf bakka kana teessi ta'aniira. Amma keenya biranne suuraan kunis suuraa harakaataati miti takka jedhe. Lammaffaa ammoo mucayyoon tuni amma mucaan kun hin jira sitti fakkaata malee hin jiru duraan kutee jira mucaan mee ilaala makkaataa inni itti taa'e mucaan luka jidduu du'ee jira. Mucayyoon amma luuti mucayyoo sarti beekta luka mucayyoo radeeffatee ta'an garana radeeffatee jira mucaan tofiitiif hin jiru bara duuba kana laaltan malee duraan hin jiru. Lammaffaa namni hin beekne mucaan waan fe'ame fakkaata. Amma mucayyoo tan osoo ati dhayitee rifachiifte ijoolleen tun dhageeffadhu bakka kanaa kan woo xiqqaatti daqiiqaa 15 gaafata. Amma zambeela kana keessa maaltu keessa dhabeeta bunni haadhaa as keessa jira soogiddi as keessa jira bunni warra ollaa as keessa jira osoo namni tokko dhufee duuba kanaan fuudhee kutee ni qubaaf hin qaban gizeen jarri raawwata beekan giza kami beeta giza wanti dhume giza gartee hafuurritti deebi amma hafuurri mucattiin cittee jira kan mucaallee cittee jira akkanattuu hin beeksisa mucattiin diriirfattee namni dhoqqee keessa kana diriirfatee taa'a. Kayeen nuti irra jedhe namni isinii galee hima. Mucaan immoo barbeeyta sa'aatii irra dabarsuu fi aduun dukkanti aduun xiqqashoo sa'aatiin haa dabruu fi mucaan. Mucaan sa'aatiin haa darbu baramma sa'aatiin dhuka aduun dhukaatee jirti baramma. Sila nu gaafattee gaafii nu akka mucaa kana si bira hin jirru maan nu gaafattamee bada hojii. Miila isaa bakkee jira dubbisanii miila isaa. Hai ijoollee shamaraa galatooma dhugaa rabbi bakkuma jirtanitti aarsaa namaa kafaltanii. Ijoollee shamarranii miskiina ijoollee shamarranii arjaadha gaafan jiru waa malee hin jenne. Kottu finfinnee kottu ol bahime namni tokko mana kana hoogganaa nan dhufa. Shamarran kana kanaaf deeggarta boona dhugaa jarri namarraa nan bifatan bakka jiranitti jettee yeroo baay'ee bira. Nuti waa malee hin deeggarre bari ijoollee shamarranii. Dhugaa rabbiin isinitti maami. Namni tokko laafota tokko barreeffatu. Dhugaa rabbiin. Mootu godha dhuunfaa wali kottu. Dhageeffadha laan. Boona mee carraa naa kenni gisee takka. Itti fufi. Amma dhageeffadha anillee waan natti mul'atte naasaa amma shamarran irraa dubbattani isin warri dhiiraa namni waan akkanaa dabarsan jiru mee kakadha. Isini tokkoffaa Allah ilaakoo isaan qabu buleetti ilaakoo isaan qabu tagaraa jabaattu fajjira tagasistee nefatu jira bar. Wallahi taa kaawoliin somu. Koyeno galma tokko barreeffatu mudee tara qabda mana oolmee gandee nan kaar wajjin aga dibuusaa. Urjii mee urjii baalee mee urjii maayiloo bisan dhageeffadhu isiin duraanillee taatu muuxannoo ni qabdi ijoollee dubar mooyyee raffiftee deemte harkaan dhugaa rabbi yeroo baay'ee adda addaa jiru halkan. Qabaannaan taasee waan akkanaa kana bira tare. Carraan Galma dhugaatillee bira tartee jirti. Siyyuu tokkoffaan ijoollee duraanii karama bishaan deemuu dhogge tokkoffaa jechuudha. Laaniin galchee dhugaa rabbi anta mooyyee raffiftee sirba deemtu san galchaa ture halkan. Raffis illee ijaazaan deeme bulee dalallee. Amma warri dhiiraa jechuudha gisee suuraa takka shamarranii fi dhiira takka wal bira argitan ajandaa godhatanii garuu namni kana dalage isinuma
akka miira keessa galtu namni taasise illee isinuma. Illee shirraa Maal godhu haasoftarree urjii jaalala baale. taatu walumaan qooddattanii walumaan dabarsu jirtanii. Shamarranumarraa maaliif haasoftan? Maal balleessite isiin? Gaafii Waanuma bareeda. fedhii keessa Barnu haasaan jiru keessi warra akkana dalaydanii isin galateeffannaa waliif jirra bakkuma jirtanitti jedhaa jirani bara. Isin Dubichaa miidhame. miti kaa isinillee walumaan nu galateeffadhaa kaa maali? Wayii kunoo isinillee Nu waan isin jiru galateef- seetan deellama. Ka cinaa taa'u sunis dhiirumaa bara. Hindi? Zaambeeli qofarraa naasayinaa kiisha isaarrallee haasa'a. Miila isaatti nu marare barama miila isaatti irra taa'aa jirti isin. Miilli Arraan mucaa gabdaa kana kaa jettu suni arraan Dhugaa na dhageeffadhu miila isaatii miti yoo ammatee taa'een illee jechuudha nama jaalala beekutti nama ammatee namaan ta'a dhiisa. Isimmoo yoo jaalala bara yoo dhugaadhaan nama jaalattan. Ofirra nama keettanii nama ammattanii namaan deemtanii. Kinu ati nu jiraadhu urjii baale aarsaa kafaltee jirta jaalalarraa nan bifanne ati dhugaa. waan jaalalaa beene kaa hayi akkati jaalalli nama jaalatan akkati jaalalli bakka kaa. Ijoolleen akkanatu xalayaa duraan barreessite beekta osoo dubbisullee hin beeknetti osuma barnoota gadaanaa banattu daftaruma keessa keettee duuka gala. Osoo zaambeela kanarraa haasa'uun taane jaalalti dhugaa osoo bifa Dalga qabaate dhugaa gaa tokko jedhi kan mana barumsa kutaa sadii jira beektaa. Mee dubbadhu urjii badi jaalalti osoo bifa qabaattee si fakkaatti dubbadhu meerra. Dhageeffadhaa kaa kutaa sadii baradhaa. urjiin taminni walii urjii lama wal Tabaalee tana har'a itti toltee jirti. Mee qo'adha waa'ee jaalalaa hasaabata urjii noobi. hayyee si Kutaa- dhiisetti Isa fuula wajjin qabna itti fufime si affeera iyyuu mana kiyyatti. Kutaa sadii baradhaa kaa abboo xalayaa naa barreesse kaa namni wayii. Hayyee galma dhugaatiin jedhin malee. Xalayaan kun yoo barraa'e kaa mucaan osoo hin beekin xaawulaa irra kaa'ee beektanii. Teessoo Teessoo irra kaa'ee teessoo irraa ijoolleen kun hawwetan sa'aatii boqonnaa yaaniin jira fidee sa'a afurii walakkaa fa'aatti yaa'anii. hayyee Mucaa wayii deebi'ee xaawulaa sanirraa fuudhee walitti kun wanni godhe poostaan wanni ta'aa miidhee gubbaa isaa kana bareechanii namaa kennani. Mucaan achirratti arginan poostaan kana fuudhee addaan banee dubbise kaa. Yoo dubbisu maqaa kee turre jira. Asii fuudhanii barsiisatti kennan kaa. barattoonni. Barattoonni barsiisa kennite.